Dhiifamni badii malee godhamu hin jiru ibsa ajajaa olaanaa ABO-WBO dursa hidhamtoonni siyaasaa KFO gaazexeessitoonni OMN fi kanneen biroo kan mana hidhaa dhiphaa keessa turtan baga mana hidhaa guddaa kan siyaasaa waraanaaf dinagdee keessa jirutti nagaan dabalamtan. Lammiileen Oromiyaa fi saboonni cunqurfamoo hedduus mana hidhaa keessatti hafanii gidiraa argaa jiran kumoota hedduun lakkaa'amu har'as lammiileen mana hidhaa dukkanatti darbamaa jiran danuudha. Hedduunis mana hidhaa keessaa baafamanii rasaasaan reebamanii ajjeefamaa jiru. Warri lubbuun jiraattanii mana hidhaa dhiphaa keessaa ba'uuf carraa argattan haqa uummata keenyaa mana hidhaa keessatti dararamanii ajjeefamaniif ammallee mana hidhaa keessaa gidiraa argaa jiraniin addunyaaf saaxiluuf firee guddaa qabdu. Rakkoon hidhaa fi ajjeechaarra darbee lammiilee hedduun jumlaan humnaan qabamanii dirree waraanaatti darbaman irbaata rasaasaa ta'aa jiru. Lammiileen nagaa boombii xiyyaaraa fi dirooniirraa itti darbatamee lubbuuf qabeenyi hedduu badaa jira. Haala akkasii keessatti hidhamtoota lakkoofsaan xiqqaa ta'an baasanii nagaa fi araara fidna jedhanii shubbisuun haqatti baacuudha. Sirni haqa uummataatti qoosaa jiru kun immoo farra nagaa ta'uun adeemsi nagaa fi araaraa akka gufatu danqaa uumuuf waan inni hin dhamaane hin qabu. Sababaan Abiyyi Ahimad hidhamtoota siyaasaa badii malee hidhee tureef amma hiikeef tokko mootummaa PP'tti beekamtii horuu fi lama lola deemaa jiru kana injifatee of fakkeessuuf sadii humnoota falma hidhannoo gaggeessaa dirree siyaasaa keessaa moogeessuu fi afur hawaasa idil-addunyaa biratti nama nagaa barbaadu fakkaatee akka faarfamuufdha. Badiin hidhamtoota siyaasaa raawwatan yoo jiraate deeggarsa uummataa qabaachuu isaanii ture. Hidhamtoonni siyaasaa kun yoo filannoo irratti haqaaf bilisaan hirmaatan akka Abiyyi Ahimad mo'atan shakkiin hin turre. Abiyyis sana sodaatee aartist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesisuun hidhamtoota siyaasaa kan mana hidhaatti darbe. Hidhamuun hidhamtoota siyaasaa fi ajjeechaan aartistii Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame yakka isa jalqabaati. Yakki inni itti aanu sagalee uummataa ukkaamsanii filannoo biyyoolessaa qophaa ofii dorgomanii qophaa ofii filannoo injifadhe jedhanii fi labsanii mootummaa ijaaruudha. Yakki sadaffaan ammoo maqaa mootummaa beekamtii uummataa hin qabneen lola hin feesisne seenuu dhabama lubbuu kumaatamaaf qabeenya kitila hedduu dhaqqabsiisuudha. Qaamni yakka haga kanaa raawwate kun hidhamtoota siyaasaa badiin raawwatiniif dhiifama godhe jedhee miidiyaarraa lallabuun dammaqiinsa uummataa tuffachuudha. Gaaffiin siyaasaa sabichaa furmaata dhabee lola hamaa keessa seenamee jiru keessatti dinagdeen biyyattii burkutaa'ee sadarkaa jiguurra ga'ee jiru keessatti ilaalchi siyaasaa Abiyyi uummataan tuffatame bakka hin qabne keessatti dippiloomaasiin biyyoota dhiyaa waliin jiru gad bu'ee gargaarsi biyyaan baa hin jirre keessatti jiruuf jireenya uummataa gadadoo keessa seenee jiru keessatti tarkaanfilee xiqqoo dhiifama badii malee godhamuun rakkoo bu'uuraa furra jedhanii yaaduun gowwummaadha. Abiyyi Ahimad yakka raawwatee fi naannoo keenya gara waraana barbadeessaatti waan dhiibeef mootummaa inni ijaaree jedhu beekamtii argachuu hin qabu. Inumaayyuu akka PP'tti yakka raawwatameef gaafatama fudhatee aangoo gadhiisuu qaba. Haqa qofaatu nagaa waaraa fida waan ta'eef lolli hagammaatti gaggeeffamaa jiru kan injifachaa jiru WBO fi humnoota cunqurfamoo kan bobbaasaanii babal'ifachaa jiran akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Lolli amma Abiyyi gaggeessaa jiru lafa gadhiisee qilleensarraan uummata nagaa irratti boombii darbachuu qofaatti daangeffamee jira. Lolli bifa kanaa ammoo dhumarratti kan injifatu qaama deeggarsa uummataa qabuu fi lafa qabatee akka ta'u shakkiin hin jiru. Humni bilisummaa saba isaanii fidhannoodhaan dirree irratti falma gaggeessaa jiran dirree siyaasaa keessaa moogeessuunis hin danda'amu. Kunis sababaa kaayyoo deeggarsaa fi bu'uura hawaasa bal'aa qabaniif siyaasi isaanii yoomuu jiraataadha. Bara teeknooloojiin guddatee jiru kana keessatti hawaasa idil-addunyaa sobanii bira darbuun hin danda'amu. Kanaaf nagaa waaraaf gammachuu dhugaa argachuuf murteessaan haqa argachuu ta'uu hubachuun haqa ofii kabachiisuuf ammoo qabsoo jabeessuu fi humna ta'uu ogguu qalbeeffachaa qabsoo keenya itti fufnu dhaammachaa hidhamtoonni siyaasaa lubbuun jiraattanis qabsoo Oromoon haqaaf gaggeessaa jirutti makamtanii sagalee uummataa taatan kanaallisniif anjaa'e bifa dandeessan maraan waardiyyaa haqaa taatan ajajaa olaanaa ABO-WBO waamicha godha. Haqa qofaatu nagaa waaraa fida. Dhiifamni badii malee godhamus hin jiru. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO-WBO.